السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما حركفوني أكم جدو دكتور تنا إذا دي بيكا channel كنا نجان نفضل بسنين تجا هرّا قم تشوكين إبسطون في تجا دكتور آمين كيرو والله ونجي كيرو والله إنجي فدي تجرا ورسول دادا سكري دنقشة تجرا سنجي تشوكيه أكسو مجد شو نتيمو وني فيديو خنالله في ني وني فيديو خنالله ورام نبجة شو ومتى نفط إني أنا غرا غبودا كايو كني إنسان غرا غبودا harus burus injifannoon keenya karaa hundaanuu jechuudha. Nuti garaa isaan gubuudha. Kanaafuu jajjabaadhaa isin jenna akkuma kanatti itti fufaadhaa karaa danda'ameen wal haa jabeessu nuti tokkoffaa immoo qeerroon Oromiyaadhaa wallaahi har'a oduu caalama isaan inni jechuudha caalameeti jiraate. Isaanilleen maqaan ni bada jechuudha. Akka mubaraka musammaadha jedheeti ture jechuudha. Har'a oduu Dr. Amin caaluu dhabee jiraate caaluu dhabeeti jiraate har'a maqaan nu bada ka jedhe jechuudha. Kanaafuu alhamdulillah caalleeti jirra. Kanaafuu tokkummaa keenya akkanumatti itti haa fufuuti warri soddaadhaa har'a bu'aati jirti jechuudha. TikTokii kana keessa silaa eenyumtuu arguu hin dhabu ni arga jedhee ni yaada. Kanaafuu har'a jechuudha gammachuudha uummata kana dhukkee irraa kaafneeti jirra akkanumatti itti fufaa jabaadhaa isiniin jaa. Akkasuma Dr. Amin baga gammadde congratulations. Baga gammadee qeerroo sabaadha. Akkasuma mucaan kunillee kan baay'ee namaaf yaadu sabaaf dhaabbatu jechuudha. Kanaafuu jijjibeessaadha. Fooloo isaafillee godhaadha. Warri fooloo hin godhiniif jechuudha. Uummanni keenya jechuudha wal jajjabeessuu akkuma itti fufeetti jiranii kanaafuu wal jajjabeessuunitti irra baay'ee jechuudha. Qeerroon waloodha karaa TikTokii kanaan guddoo hin jirran jechuudha. Garuu inni kunillee fakkeenya nuuf taha jedhee abdii qaba. Caaleeti jira jechuudha. Uummata boochisee gasheeti jira. Mucaa warra gara wannidhaa kanaati. Walluma keessa ishiin garuu uummata nafxanyaa kana dhukkee irraa kaaseeti jira. Kanaafuu baga gammaddanii baga gammanne isin jedha. Hundumte keessanuu jabaadhaa itti fufaadhaa. Uummata nafxanyaa garaa gubuudha kaayyoon keenya akkuma isaan nu gubuuf barbaadan wallaahi akka isaaniiti jechuudha. Yeroo isaan caalanii taphatuu turan san jechuudha. Koomentii kana barreessan koomentii hin taane birqisiitanii maal waan hin taamne jedhanii barreessuu jiran. Gara galanii achitti kataba ta'ee ishii jalaa dhufaniiti barreessan jechuudha. Isaa jalatti nu arrabsan jechuudha. Achirratti arraba jammaranii koomentii dhiisaa ofirraa hin dubbisinaa waliin jedhaniituma dhiisan bas arraba hin taane inni gadi waan ashangulliit hin taane kana ergan waa hedduu jechuudha. Kanaafuu isaan garaa gubuudha har'as borus karaa dandameen garaa gubuudha kaayyoon keenya akkuma isaan mana keenya gubanii waa hunda nu gubanii bakka jirrutti akka nu hin jiraanne karaa suudii deemu ta'u akkuma nu godhan ni agartan. Kanaafuu kaayyoon keenya isaan garaa gubuudha har'as borus isaanumaaf nuti kan qabsoofnu jechuudha. Maaliif jennaan nuuma jechuudha kan biyyarraa baqatee kan mana ofiidhaa baqatee dheessee waan halkanii guyyaa jechuudha kan nu dararaatti jiru isaanuma jechuudha. Isaanuma takka takkaan gadi bahanii gajaraadhaan kan nama dhahan takka takkaan deemaniituma kan ifatti kan nama hin dhoofne jechuudha kan nama miidhuu barbaadu isaanuma. Kanaafuu asumaan baga gammadde isiniin jedha. Mee viidiyoo kana waliin haa daawwannu. Qeerroo waloo dhadhiichi isaatti jirti jechuudha. Baga gammadde isin jedha. Kuni fakkeenya tokkoffaadha jechuudha. Maaliif yeroo jaata kallee kaatee ishiinillee taphattee turte ni jaalatte inni kuni caaleeti jira itti fufaa isin jedha. Geemii jalqabdee jirti qeerroon walootis warri fooloo hin godhaniif fooloo godha. Mucaa kana jajjabeessaa hamlee isaadha jechuudha. Akkuma injifate kana daranii jechuudha. Hamlee isaatis jabeessaadha. Kanaafuu wal haa jajjabeessuuniti tokkummaan keenya itti haa fufuuti jabaadhaadha. Inni biraadha immoo viidiyoo biraa keessatti illee isiniif waraaba inshallah. Waa'ee Wallaggaa fi Oromiyaa keessatti ta'uu jiru kana jechuudha. Waan akka nama ajaa'ibuu TikTokii keessatti jechuudha wanni deemaatee jiru halkanii guyyaa namni liivi marra ooleetuma halkanii guyyaa jechuun wamantaane kana haasa'aatii jiru. Mee inshallah kanarraa illee waan tokko jechuudha akka kiyyatti jechuudha itti yaadee haga tokko waan qabatamaa ta'e tokko isin fidee ni dhufa. Kanaafuu inni amma viidiyoo wanni amma asbeef viidiyoo kana waraabeef jechuudha. Gammachuun keenya immoo Amaaraan boochisuudha ibiddatti kaa'udha uummata kana jechuudha. Keessaa wallaahi uummata qeerroon walloodha jechuudha. Gara TikTokii kanaan baay'ee hin jiran turanii amma itti fufanii jiran maashaallah. Garaa gubuu jammaran gaafuma amma
kun takka reekordii cabsee jira walloo keessaa ka jalqabaati kun seef gooneeti jirra itti buddi jennaani haa jabaatuuti jabaadhaadha maaliif jennaan wal jajjabeessuudha haamlee walitti horuudha baay'ee takka namatti tola jechuudha qeerroon biraatillee kan baay'ee gammadanii jechuudha nuyi achitti gara wallootti kutamneeti jechuudha godina takka keessatti kutamnee akkatti ugguramuun keenya jechuudha baay'ee takka waan nama yaachisu ture jechuudha kanaafuu oromiyaan illee achitti nu jalaa wayii hafani karaa hundaanuu karaa tiktookii kanaatillee wayii geema abaaboo kennuu fi makiinaa kennuu fi qurxummii kennuun har'a yoom takka hafe bo kanaafuu itti muddaa isinin jedha akkasuma mubaarak musammadha abbaa miskiinaadha wallahi fayyaa sun baay'ee takka miskiina nama nagahaati rabbiin isaa haa gargaaru hamtuun isaa hin argini bira dhaabbatee kiyyaa kana jechuun waan danda'u bira dhaabbatee akkitti gargaaraa turan jechuudha maaliif inni nuti irra baay'ee jechuudha warri ijoolleen qeerroo walloodha jechuudha tiktookii kana jechuudha waan baay'ee keenya hin fayyadamneef jechuudha kan moosiselleen warruma oromiyaati jechuudha kan moosiselleen warruma oromiyaati guddaa takka jiraadha jabaadhaadha wal jajjabeessaadha jechuudha wal jajjabeessuun dirqama keenya waan ta'eedhaafu mubaarak musammaa maal jedhe har'a oduu kiyyaan kun caalame Dr. Amin kun caalame nutillee maqaan nu bade oromoon sabi oromoon hagana ga'u kun yeroo godina walloodha kophaa baate tana yoo itti dhiisanii zim jedhanii ilaalan eenyu ka salphatu ummata kana hunda jechuudha maaliif jennaan nullee nutti dhagahama gaafsan immoo gamta bichi baanee fi kophaa keenya baanee fi itti fayyadama geemii kana jechuudha baay'ee waan itti fayyadamneef hin beekneef jechuudha kanaaf itti nu dhiisanii kanaaf caalamne jenneeti jechuun nutti dhagahama ture jechuudha nu illee maaliif jennaan jechuudha inni dhagahama gaa maaliif inni yoo zim jedhanii itti nu dhiisan jechuudha nutti dhagahama hamileen illee nu cabdii jenna jechuudha hamileen nu cabdii yeroo san maaliif jennaan jechuudha akkam gaa suni yoo aduba arras baanii inni makiinaa qabu inni leenca qabu asiin aboo ilmaan emiyyee har'aa ima dhukkee irraa kaasaniimi ilmaan emiyyee dhukkee irraa kaasaniimiti wayne jedhaatuma galtee bar dantaa isaaniiti akkanumatti itti fufna laal maaliif jechuu karaa dandeenyeen isaan kalas isaan cabsu taa'u irra har'as borus waan nu godhan isin qaban waan nuuf godhan isin qaban irra taa'u numa nu miidhan malee isaan si wajjin kolfaa har'a ilkaan si agarsiisaa borus nyaatu ummata badoo jechuudha kanaafuu baga gammaddanii baga gammanne isin jedha Dr. Amin atilee baga gammadde gammachuun kan kee jechuudha gammachuu keebichaa oduun taane kan qeerroo walloo kan oromoo hundaati jechuudha wallahi kan oromoo hundaati baay'ee takka gammachuu isaanii ibsatutti turan jechuu ijoolleen illee baay'ee takka ijoolleen oromiyaatti illee dhuftee liivii irratti goosaan yeroo inni caala jechuudha baay'ee takka himatutti turani baay'ee takka gammachuu ibsatutti turan jechuudha har'a walloon oduu caalamtee jiraatte halas numatu caalame oromoo hunda caalame oromoo hundatu maqaa bada jechuudha oromoo hundatu maqaa bada kanaafuu isaan bira dhaabbatanii jiran beekanii bira dhaabbatanii jiranii jajjabeessan jechuudha oromoon godina xiqqoon tun yoo oromoo miliyoona meeqa jee 57 meeqa akkasuma fakkaate garuu yoo dogongora sidifama kana hundi jechuudha yoo maal sinin jedhaga yoo nu gargaaruu dhabanii caalamnee ilmaan miyyeedha durumaanu numa nu jibbiti argaa keenya nu jibbiti yoo caalamne kam taana nutti dhagahama jechuudha kanaafuu galatooma jiraadha qeerroon oromiyaa ka walloo Dr. Amin atilleen baga gammatti itti fufisiin jenna akkanumatti inni biraadha jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha ammas viidiyoo biraa keessatti waan isiniif waraabuuf ta'a inshallah yeroo biraadha ummanni keenya jechuudha baay'ee takka kan manidha keessatti hafee jirullee akkasuma Sheekh Abdallatiif Kamiseedha nuuf ba'ee jira viidiyoo isiniif waraabeetii ture natti hin tolle jechuudha haala mijataa keessa waan hin jirreedhaa fi viidiyoo baay'ee hin waraabin ture inshallah gara fuula duraatiif inuma sirreessee haala mijeeffadha yeroo san immoo walitti deebinee kan waan jirulleen waliin ilaallu ta'a jechuudha mana hidhaa Kamisee keessatti jechuudha ulamaa meeqa qeerroo meeqa
jechuudha. Akkasuma barsiisaa nama biyyatti jijjiiruu danda'u jechuudha. Hedduutu achi keessa jira jechuudha. Kanaafuu kanarratti illee sagalee ta'uu keenya hin irraanfatinaadha. Itti fufaadha isin jedha. Akkuma duraan tiktookii keessaan jechuudha waa sooshaal miidiyaa hundarrattu jechuudha. Akkuma sagalee waliif ta'uu turreessan jechuudha. Itti haafunuuti isin jedha. Kun dhaamsa kiyyaadha. Inni biraadha baga gammaddanii baga gammannee Dr. Amin baga gammadde injifannoon keenya ummanni emiyyeedha garaan gubateeti jira jechuudha. Har'a dantaa isaaniiti garaan gubatee jira. Baga gammaddanii hundinuu karaa hundaan jechuu gammachuu isaanii ibsatuutti jiran jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf kuni walloo keessatti jechuudha hin jalqabamne jechuudha. Tiktookiin namni taphatillee hin jiru jechuudha. Irra baay'ee garuu immoo jalqabne yoo takka injifatamne lama injifne har'a injifannee miti. Baga gammanne baga gammaddan ilmaan emiyyee garaan gubatee isaan jechuudha. Oduu har'a nu injifatanii wallahi akkaataa itti dhiichisan silaa itti qophaa'anii jiran jechuudha. Nurra itti qophaa'anii jiran. Kanaafuu baga itti irratti cabe isaanii wal haa jajjabeessuuti waliif haa dulluti walitti duuluun haa dhaabbatuuti. Kanaaf jajjabaadhaa isiniin jedha. Akkasuma tiktokiyya kan anaatoo walloodha kan jedhu fooloo godhu itti jabaadhaa isiniin jedha. Fooloo sinitti hin himu gaa'e. Akkasuma immoo karaa feesbuukiitiin illee naatoo walloo yoo jettan na argachuu dandeessanii yuutuubii kiyya immoo sabskiraayib godhaa. Qeerroon walloodha tokko wanni sinitti himu qeerroon walloodha yuutuubii keessa inuma hin jirtan cirraash yuutuubii kiyya jala sabskiraayib kiyya 1,300 wayii galeetii jira. yuutuubiin jechuudha. Maatii 1,300 wayii qabudha. Kana hunda keessa jirtan jedhee yaadu jechuudha. Wallahi qeerroon walloodha qeerroon oromiyaadha jiraadha. Kana gargaaruu jirtan keessaanillee jechuun qunnamtanii kana na gargaartanii asiin nageessanillee ni jirtanii guddanaaf galatooma jiraadhaa hamtuun isin hin argini isiniin jedha. Kanaafuu wanni isinirraa barbaadu sabskiraabii godha. Qeerroon walloodhaa hin jirtan yuutuubii keessa fooloo hin goone sabskiraabii hin goone jechuudha. Gara tiktookiitiinis gara yuutuubiitiinis fooloo godha sabskiraayib godha. Fooloo yeroo gootan achuma jala linkiin ni jira. Linkii yuutuubiidha kaayameetii jira waan ta'eedhaaf dhuftanii fooloo gootanii akkasuma waa'ee dhimma walloodha jechuudha. Oolmaa wallootis kan isiniif jechuudha jala bunee kan isiniif himnu ta'a. Kanaafuu sabskiraayib godha fooloos godha isiniin jedha. Guddata kanaaf galatooma naaf jiraadhaa uummata qaalii.